Akka dhaga'amu ilaala. Oh. Oke, daawwattoota keenya tokko lama. This is the last one? Yeah, this is the last. Tole daawwattoota Feesbuukii guyyaan kun akkuma beektanii guyyaa irreecha Oromoo hawaasa Los Angelesiif naannoo isheedha. Egaa akkuma agartanii hawaasni kun akkanatti kabajaa jira. Keessumaa dargaggootni naannoo kana kun akkuma agartanii nyaata kana foon kana waadanii hawaasa isaanii kana gaggeessaa jiru. Meegaan dargaggoota kan isaati nama tokkoon gaaffii fi deebii isaan duukaa godha. Nu duukaa taasisaniin jedha. Mee maqaa keessanii fi bakka jireenya keessanii? Maqaan kee Barasaa jedhama. Ani jiraadhu asuma magaalaa Los Angeles. So ayyaan irreechaa kun Oromiyaa irraa dhufnee Los Angeles yeroo jiraannu tokkotti ni yaadannaa, lammatattiin dhaloota asitti dhalatanii guddatan barsiisna. Sadaffaa immoo namni dhalatee waan ittiin of beeksisu barbaada. So nutis irreecha kana sana keessatti tokkotti fayyadamna. Kanaaf hundumaa baga ayyaana irreechaa geessan jenna. Nutis warri LA community'n ayyaana gaarii waliin kabajaa jenna. Kanuma jechuun barbaadan. Tole baay'ee gaarii yaada laatee fi galatoomii. Akkasumas ayyaana irreecha kana yeroo jalqabaa immoo kanaan duras irratti hirmaatteetta. Irreechaan ergan dhufee kun gara waggaa sadaffaa kootiin kun irreechi waggaa sadanuu hirmaadheera. So wanti baranaa wanti adda godhu yoo jiraate barreeffama darban keessa xiqqoo namni yeroo qabsoodhaa gaddaaf gammachuu wal keessa makatee kabajaa ture. Amma garuu sun hundi gar tokkotti kallattii qabatee waaqayyoos nu gargaaree carraa kan argannee gammachuudhaan bilisummaadhaan baran yerootti kabajaa jirrudha. Kanaaf baay'ee gammannee baroota darban irraa baay'ee adda ta'een kabajaa jirra. Kanaaf waggaa sadanuu kabajeera jechuun kiyya. Tole baay'ee gaarii. Egaan mee gara biyyaatti immoo si deebisa. Akkamitti ilaalta qabsoo Oromoo kana biyya keessatti haala amma deemaa jiru kana? Gaarii qabsoon akkuma qabsoo biyya kaanii bu'aa bahii qabaata akkan argaa namaata akkan bada. Leveliin yookiin immoo sadarkaan uummanni Oromoo yookiin qabsoon Oromoo irra jiru sadarkaa gidduu galeessa waan ga'e fakkaata. So amma abdii guddaatu jira garuu kan ammoo naamusaan tasgabbiidhaan qabatanii ceesisuun dirqama uummata qabsaa'eeti. So akkatti qabsaa'e abbaatu beeka kanas akkatti ceesu abbaatu beeka jechuu makooti. Sanas ta'u kana garuu abdiin biyya keessaa mul'atu abdii guddaa namatti toora. Kun immoo nuufillee sababatee kun akkasitti akka gammachuutiin kabajnu godhe sanaaf kanuma gaarii ta'een ilaalaa jechuudha gabaabumaan. Tole baay'ee gaarii. Egaan adda bilisummaa Oromoo bara baay'eedhaaf chaartara keessaa ba'ee gara biyya bakkee waggaa 27 uummata Oromoo falmaa ture. Amma immoo biyya galee uummata duukaa qabsaa'uudhaan murteessee jira. Waa'ee kana galuu isaanii kana akkamitti ilaaltati? Fi gammachuu qabdamoo maaltu dhaga'ameera? Gaarii namni kamiyyuu qabsoos yeroo qabsaa'u bifa ittiin qabsaa'uu qaba, iddoo taa'ee qabsaa'uu qaba. Adda bilisummaa Oromoos akkuma dhaabota kaanii haala isaa mijaa'ee fi mijoofne keessa taa'ee qabsaa'aa ture. Ammas carraa argamee fi yookiinis immoo bu'aa bahii keessa darbamee har'a gahamee kana biyyatti galuu isaan akka nama Oromoo tokkotti gammachuu guddaan qaba. Sababni isaas immoo tokko uummanni Oromoo wanta bilduu bakkeetii hin qabu kana booda eenyu duukaa hojjechuu fi maal akka hojjechuu qabu fuulleetti wal wajjin mareechaa yeroo deemu carraa akkasirra gaheera.
Kanaaf baay'ee bareedaadha garuu ta'us sana galuu qofa osoo hin taane uummata duukaa maal hojjechuu akka qabu namoota qabsaan akka isaa duukaa maal akka hojjechuu qabu illee diskeesdi godhamee gara fuulduraatti deemuu qaba kan jedhu karaa biraa gammachuun koo daangaan qabu jechuu makooti. Tole baay'ee gaariidha gaanni kun uummatni biyyaas akka isarratti galuu isaatti baay'ee akka isaan gammadan beekna. Gaanni galuu isaanii duwwaatu hin ta'in ammoo haalli jiru hundumtuu bifa geeddaratee jira. Keessumaatii waraana adda bilisummaa Oromoo WBO irratti gaan miidiyaa adda addaatiin karaa namoota adda biraatiin irratti duulli gaggeeffamaa jira. Waraanni kun walumaa galatti hidhannoo hiikkatuu sarara jira jedhaniitu miidiyaa adda addaarrattis sooshaal miidiyaa adda addaarratti baay'ee haasa'amaa jira. Dhaabni kun immoo hiikkachuudhaaf amma qophaa'aa kan hin taane kan inni dubbatu. Sababni isaas akkuma beekamu waraanni biyya sanaa uummata sabaaf sablamtii biyya sanaa harkatu hin ta'in saba tokko harka jira. Kanaaf kan akkamitti ilaaltati? Gaariidha garuu waa'een waraanaa miidiyaa irratti yeroo itti mari'atamu miti maaliif akka uummanni keenyas kana miidiyaatti baasuunaaf galuudhaa baatus garuu sanas ta'e kana akka dhaabaatti yoo hidhachuu dhiisuun illee yoo jiraate akka uummataatti uummata kana akkamiin eegsisna nageenya uummata kana akkamitti eegama kan jiru garuu qaama hidhatee hin hidhannes mari'atamee golatti waan dhumuu qabu malee kun baay'inaan bakkeetti dhumuu hin qabu yookiin miidiyaa sooshaal miidiyaan waa'ee qawwee haasa'uuf baay'ee nama rakkisa garuu sanas ta'e kana adda bilisummaa Oromoo hiikkachuun qabaa osoo hin taane namni Oromoon akkamitti hidhata jedhamee yeroo itti wal mari'atamu malee dhaabarraa hiikuu hin hiiksisnuun baay'ee kan aada malee jechuun kun barbaada gabaamut kanaaf waa'ee meeshaa sanas ta'e kana garuu kan meeshaa sooshaal miidiyaa irratti taasifamu miti kanaaf inni booroorlees golattatu mari'atamee baay'ee barbaachisaa kan jedhuun qaba yaadni koo. Tole baay'ee galatoomii yaadannoo laattee fi guyyaa gaarii si'a ta'u baga ayyaana irra chaansii geesse jedha irra deebi'ee. Tole obboleessa keenya yoo fedhi kee ta'e gaaffiif deebisuu gaafachuun barbaada. Akkamittiin dabarsaa jirta ayyaana irreecha kana? Ayyaana kunoo foowwaadhaa dabarsaa jirra namatti tola. Kunoo akkuma ilaaltu manguddoo ijoollee qeerroo qarree otoo nafiin hin dubbannee ayyaana kana gammannee dabarsaa jirra. Irreeffannee finnee amma immoo foowwaadhaa jirra. Baay'ee namatti tola ayyaanni. Tole ayyaana kana isa barreen gaddaa fi isa baranaa gaafa ol bukkee qabne laatu akkamittiin tilmaamta? Inni bara darbees gaariidha garuu isa baranaa kana wanti adda godhu yoo jiraate uummata baay'ee qabna sabaaf sablammiillee ofitti daballeerra kun duuba keenya akkuma arginu so baay'ee namatti tola akka Oromoon hammachuu danda'u kun ammanne argisiisaa jirra nutis. Tole baay'ee gaarii egaan gara biyyaattiin si deebisa. Qabsoo biyya keessatti amma deemaa jiru geeddarumsa addaatu ta'ee jira haalli qabsoo amma biyya keessa jiru kan akkamittiin ilaalta? Waa'ee biyya keessaa sirriimatti wanta riilii namatti toludha. Akka salphaatti kan dhufe miti dhiigni baay'een itti dhangala'ee lubbuun meeqatti badee qe'een meeqatti diigamee ammallee uummanni keenya qeerraa buqqa'aa jira ammallee uummanni keenya waan baay'ee gidiraan irra gaha haa ta'uuti qabsoon hadhooftuudha yeroo hundumaa yeroo qabsoon ulfaachaa deeme yookaan gara bilisummaatti yeroo hiiqan waan baay'ee nama kaffalchiisa kanaaf qabsoo gara dhumaatti ka'e kana uummanni keenya dhuman sasaa yookaan fiixaan baasu sirriitti hin dhaammadha kana yeroon jedhu immoo qabsoon kun hubameera waan baay'ee keessa darbameera amma immoo wanti hafe xinnoodha wanta xinnoo kana immoo ishee harkatti qabannee kana guduunfannee akka sirriitti itti deemnuun jedha. Tole yaadannoo ati baay'ee galatoomii akkasumas immoo egaan akkuma sooshaal miidiyaa irratti agartu waa'een waraana adda bilisummaa Oromoo kun namoota baay'eetti gaafatee jira. Akkuma agartu kana sooshaal miidiyaa adda addaa irratti afuufaa jiru. Kun waraana isaa agarsiisuu kan jedhamu jira. Kanarratti ati maal jetta? Ani waa'ee waraanaa ilaalchisee kan hin jedhu waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa walii galan jiru.
So waraanni kun haa hiikkatu jechuun baay'ee ulfaataadha. Jedhamuu iyyuu hin qabuun jedha. Maaliif waraanni kun waraana ofiisaaf waraanaa jiru miti. Waraana Oromooti. Waraana uummata biyya sanaati. Sanaaf hiikkadha jechuun baay'ee waan hin taanedha. I think xinnoon ulfaata akkas jechuun. Garuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo mari'atanii bifa gar tokkotti qabsiisan baay'ee namatti tola malee. Lammatammoo namoonni hiikkadhaa jedhaman kun namoota akkamiiti? Maaliif? Duuba isaanii maaltu jira? Namoonni kun isa hidhu ilaaluu qaba uummanni keenya. Yeroo tokko ololli tokko hin ka'a. Waan baay'eetu ka'a. Waraanni lama biyya tokko keessatti hin danda'amu maal jedhu. Kuni otuma ta'ee jiru garuu Oromoon dheeboo gaariiyyuu qabachaa hin jiru. So otoo Oromoon dheeboo gaariin qabaatiin immoo waraanni isheen jirtu kun hiikkattee nu gara fuulduraatti iyyuu maaliin of eega namni keenya amma kunoo buqqa'aa jira otoo akkas buqqa'aa jiru otoo akkas diigamaa jiru waraanni haa hiikkatu jechuun baay'ee gaaffii ulfaataadha jedhanii gara mataa kottaniin fudhadhu. Kanaaf hiikkachuun qabuun jedha. Tole namoota mootummaa duukaa kan hojjetanii keessumaa OPDO yookiin immoo OPA warra jedhaman kuni keessumaa isaan keessaati yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti yerootti gadhiisu. Warra kanaaf gorsa maalii laattu? Salphaamatti kan hin jedhu isaaniin qabsoon bilisummaa Oromoo dura san jalqabame feesbuukiitiin miti. Ammas immoo feesbuukiitiin miti adeemsifamu haa ta'uuti feesbuukiin kan itti fayyadamuu qabnu nuti waan nu barbaachisu tokko ittiin wal barsiisu ittiin waan nu fayyadu tokko walitti murraa kanafi olola walirratti gaggeessuuf miti. Namoonni kana godhan yeroo baay'ee namoota itti fayyadamuu feesbuukii hin qabne waan ta'aniif sana warri hooggantoonni olaanoon akka nurraa qabataniin jedhaanii namoota kana. Tole yaaduu laatee baay'ee galatoomii ayyaana gaarii siif ta'u sin jedha. Okay.
sun sirriitti. Sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf amma gara goolabuutti dhufaa jirra. Kanaaf adaraa warri jirtan nyaata dhugaatiin jira. Osoo warri karaa deemtan keessumaa qaqqabadhaa. Asitti akka hafuun barbaannu kan jechaa jiru warra isii dhamaa turani. Adaraa kanaaf nu qabadhaa. Kanatti aansinee warri abbaan malkaa eebbisee nagaan galaa jechuun isaanii nafu. Kanaaf sana booddee namni karaa barbaade daandiin dandaaqoo sinifaa taatu jenna. Kanaaf abbaa malkaa eebbisa. Lamaani. Galatooma. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii nagaan isin haa galchu rabbi hunda keenya mana keenyatti nagaan. Sodaa nutti haa qabu kan dubbisee nu dubbisnurra haa dhoowwu bara dhufnus dhufnee akkam kanatti ayyaana keenya irreeffannu nu haa godhu. Ijoollee teenya nagaa nu haa godhu. Hundi keessanuu nagaan gala. Rabbi fayyaa isin haa kennu. Oromoos haa bilisoomsu. Haa jabeessu jechuu kiyya. Ulfaadha kanuma. Eelaa malee seelaa malee akkanumatti waaqni walitti nu haa fidu bara jechuudha. Kanumaan beeku. Waaqni immoo itti haa dabalu. Okay, amma kan sirbaati yeroo sirbaati. Sirba qophaa'a dhiichisaaf qophaa'a maali? Ennaa sirba maal jedhu lafa dhiitii jedhu bishaan baasii dargaggeessi. Kanaafuu otoon sirbiin hin galiinaa hundi keessanii inni dhufu muuziqaadha. Muuziqaa sinii bannaa ka'aatii sirba. Sinaffeerra. Studio.
Tolegaan daawwattoota keenya arragaanii guyyaa irreecha kana jaalqannoo duukaa dabarsaa jirra. Jaalqannoo gaanii biyyas galanii deebi'anii haala biyyaas amma tokko nutti himu isaan duraan dursinee garuu waa'ee irreecha kana irratti akka isaan hirmaatan gaafanna. Jaalqannoo baga ayyaana waggaa irreechaan sin geesse sin jedha. Baga waliin geenye sin jedha. Tole akkami ayyaana irreecha kana akkamittiin kabajaa jirtu? Ayyaanni kun ayyaana guddaadha nuufi waggaa waggaan kabajaa jirra. Akkuma biyyaatti waan barbaachisu hunda nuyi asitti goona. Kan amma waan biyya godhan sanallee yoo gahuu baate kan aadaa keenya calaqqisiisu hundumaa gochuutti jirra. Addanatti akkaataatti kadhannuttis ta'e akkaataatti ijoollee keenyas wajjiniin dhaqnee galateeffannus ta'es akkaataatti walitti dhufeenya keenya kana hundumaan iyyuu waan biyyaa kana hin fakkaata jechuudha. So kanaaf iyyuu gammachuu guddaa irraa qabna. Aadaa keenya ijoollee keenyas barsiifachaa jirra. Ofii keenyas immoo calaqqisiisaa jirra jechuudha kan qabu. Tole baay'ee gaarii gaane ammoo gara biyyaatti isin deebisa. Isin gaanii biyya galtanii deebitanii haala adda bilisummaa Oromoo biyya galuu keessatti isinii nama qooda tokko fudhate keessaa nama tokko isinii gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyatti gale kana isin achi turtanii akkam ture simannaan adda bilisummaaf godhame kun? Guyyaa simannaa kana nuyi achi turre akkuma karaa baay'eetiin adda bahee mul'atee fi akkuma himamutti guyyaa sana nama hedduutu shaggar keessatti yookaas immoo Finfinnee keessatti ba'e. Guyyaa kana uummanni Oromoo fardaanis ta'e lafaan walitti dhufee biyyi kun kan isaa ta'uusaa guyyaa raggaasifatedha. Kan akka firris diinnis hundiyyuu biyyi kun biyya isaa ta'e kan agarsiifate tokko jechuun hin danda'amu. Kana malee guyyaa sanatti gammachuun uummanni keenya qabu, gammachuun qeerroon keenya qabu, guddaan keenya qabu, xiqqaan keenya qabu amma kana jedhamee kan jedhamu miti. Guyyaa seenaa qabeessa. Guyyaatti Oromoon gararummaasaa eenyummaasaa adda baafatee of arge tokko jettee fudhachuu hin dandeessa. Anaaf gammachuu guddaa ture. Qabsoo kana waggaa 42 keessan ture. Waggaa 42 kana keessatti adda bilisummaa Oromoo yeroo duraaf uummata Oromoo guutuutti gahee kunoo sii jira. Jaalala duwwaa otoo hin ta'in kunoo dhugaatiin iyyuu si jidduutti argamee bilisummaa kana akka inni sii raggaasifamuu fi qaama kee ta'uu nan danda'a jedhee guyyaan uummata Oromootti deebi'ee miila isaa gadi dheereffatee keessa seenedha jettee fudhachuu hin dandeessa. So kanaaf iyyuu gammachuu guddaadha jechuudhaan. Tole baay'ee gaarii adda bilisummaa Oromoo gaan amma biyya galee jira. Amma hojii guddaatus eeggataa haala biyyaa kana tasgabbeessuudhaa fi gara fuulduraatti adda bilisummaa Oromoo akkamittiin biyyattii kana ammatee gara nagaatti deemsa jettanii tilmaamtu? Inni guddaan adda bilisummaa Oromoo kan inni hojjechuu qabu duraan dursee amma danda'amuuti olitti iyyuu uummata keessa seenee uummata kana gadi bu'ee hundee isaatii qabee uummata kana ijaaruu qaba. Uummanni keenya illee uummata dammaqaa fakkaata akkanan argetti uummata ijaaramaa fakkaata uummata qophaa'aa fakkaata. Uummata kana ijaaruu fi qindeessuu fi akka barbaachisaa ta'etti uummata kana wajjin hojjechuun baay'ee adda bilisummaa irraa eegama. Adda bilisummaa Oromoo hojiin isaanii duraa uummata kana qindeessuu, uummata kana jabeessuu, uummata kana fi hooggana barbaachisu kennuudha. Kanatu barbaachisa natti fakkaata karaa koo fi isa kana irratti hojjetamuu qaba. Haa ta'u. Dhiifama gaan tole
Agaan amma akkuma argaa jirtanii adda bilisummaa Oromoo bakka hundumaatti simannaa guddaatu gaggeeffamaa fi jira. Simannaan uummati godheef kun baay'ee namatti tola. Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo amma olola guddaatu irratti uffamaa jira. Kunis waraana adda bilisummaa Oromoo kana hiikkachuu qabaa jira uummatni fi adda addaa kun. Na adda bilisummaa Oromoo hidhannoo kana kan hiikkachuu danda'u yoo biyyi sun maaltii jettanii tilmaamtu? Adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti deemanii jiloota isaanii erganii uummata yogga dhaqanii qaqqabani uummanni jaalala qabu sana onnee isaa fi sammuu isaa irraatii hawwii qabu sana itti agarsiisaa jira. Ijaarsi kuni qaama fi dhanna wanni uummata Oromoo akka inni ta'ee isaa dirree jira. Kana ta'uu isaa hogga beekanii warri mooyyuu agartee jabina uummata Oromoo hin feene mooyyuu karaa adda addaatiin akkaataa itti kun diigamuu danda'u akkaataa itti adda bilisummaa Oromoo hundee isaa uummata keessatti gadi hin dheereffanne akka hin jabeeffanne miila isaa kana jalaa butuu warri barbaadan jiru. Warri kun tahee jedhanii karaa adda addaatiin olola irratti oofuutiin yookaas immoo rakkina wayyii uumanii honkora wayyii uumanii honkora kana adda bilisummaa Oromooti uume adda bilisummaa Oromootu kana tolche jedhanii qubatti qabuutiin akka adda bilisummaa Oromoo karaa hundaatiin balaaleffatamuuf rukutamu gochisiisuu irratti hojjechaa jiru. Kun immoo maaliif yoo jette adda bilisummaa Oromoo fuuldura yaadaa fi siyaasaatiin dhaabbachuu hin danda'an. Adda bilisummaa Oromoo jaalala uummataa qaba, fedha uummataa qaba, hawwii uummataa qaba, hawwii uummataa fi jaalala uummataa wajjinis deema. Hojiin isaas kana, siyaasaan isaas kana, agartee sagantaan isaas kana. Adda bilisummaa Oromoo uummatatti hin bu'u, uummata sintuqu, uummatan ajjeesu, uummatan saamu, uummatan butu. Adda bilisummaa Oromoo nageenya uummataa eega. Maaliif kun hundumtuu taa'oo jette warri kun adda bilisummaa Oromoo miti kan isaan jibbanii adda bilisummaa Oromoo miti kan isaan irratti xiyyeeffatanii ka'anii uummata Oromoo irratti. Uummata Oromoo kan ammoo kan isaan ittiin rukutuu danda'anii Oromootiin yoo Oromoo rukutan duwwaadha. Oromootu Oromoo cabsuu qaba. Diinni uummata Oromoo uf danda'ee mataa isaatiin dhaabbate yeroo inni itti seenaa uummata Oromoo keessatti Oromoo cabsee hin jiru. Oromootiin Oromoo cabsaa ba'e. Ammas akkuma kana jecha Amaaraa keessatti beektaa waan isaan jedhan afaan isaanii keessatti Amaaraa sixilinji sittaaggalaa ittaayim jedhaniin maa jechuudha Amaarri fuuldura kee dhufee siin sirrukutuu jechuudha. Amaarri fuuldura kee dhufee siin waan sirratti noofu duubaan garuu sirratti oofa duubaan garuu agartee akka ati wal ajjeestu akka ati wal saamtu akka ati wal balleessitu akka ati wal daaraa walirraa kaasu si gochisiisa. Gaafa ati mooyyuu achiitti dhabamtu immoo mataa kee irratti bahee si bitaa si bulchaa jechuudha. Maa inni har'a adda bilisummaa Oromoo irratti oofamaa jiru kun eessaa dhufe? Maaliif adda bilisummaa Oromoo eenyu caalaadha hidhateetu adda bilisummaa Oromoo eessatti nageenya booresseetu adda bilisummaa Oromoo haa hiikkatu jedhama. Kuni gocha diinaati, hojii diinaatu oofuutti jira. Adda bilisummaa Oromoo akkuma warra kaanii hidhatee biyya keessatti hin galle warra biyya keessaa qabsoo godhu kan Tigree qabsoo godhaa, kan Amaaraa qabsoo godhaa, kan Sumaalee qabsoo godhaa, kan uummata Oromoos akkuma kana qabsoo gochuurraa kan hafe adda bilisummaa Oromootti kan uf ijaaree yookaas immoo kan hidhatee biyya sana nageenya biyya sanaa balleessu tokko hin jiru. Kan biyya sanaa bilisummaa fidee adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromooti. Kan biyya sana dhiiga dhangalaasaa ba'e immoo waraana isaan amma har'a qabna jedhanii waraana kunoo kan EPRDF kana isatu uummata fixaa ba'e, isatu uummata ajjeesaa ba'e, isatu uummata saamaa ba'e. Warra kanatu mooyyuu nageenya eegaa. Warra kaleessa uummata fixetu abbaa bilisummaa ta'e yookaas mooyyuu abbaa qabsoo ta'e har'a biyya sana nageenya eegnaa jechuu jiran. Kuni faallaadha. Kuni waliin fakkaatu seenaa sana wajjinis waliin fakkaatu warri har'a adda bilisummaa Oromoo haa hiikkatu jedhee Oromoo keessaas haa ta'u alaatii dibbee rukutaa jiru farra Oromoo warra ta'anidha. Jalqabaa qabanii mataa isaanii dhoksatanii warra Oromoo irratti hammeenya hojjechaa turanii dhaaba keessattis warra rirma ta'ee dhaaba kana nyaachaa dhaaba kana quucarsaa dhaaba kana qancarsaa tureetu adda bilisummaa Oromoo haa hiikkatu jedhaan.
warri kaanis immoo agartee akkuma kana agartee ergamee warra adda bilisummaa Oromoo keessa galee OPDO irraa ergamee adda bilisummaa Oromoo keessa galee adda bilisummaa Oromoo diigaa fi facaasaa baheetu deebi'ee immoo yoo har'a OPDO wajjin galee akka adda bilisummaa Oromoo hiikkatu irratti hojjechiisaa jira. Kana uummata Oromootu dura dhaabbata adda bilisummaa Oromoo miti. Qabeenyi biyya keessa jiru adda bilisummaa Oromoo inni biyya keessatti qabsoo gochaa jiru qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya dhaabaa qofa miti. Dhaabni humna tokko biyya alaatii fidee kan dhufe qaba. Humna dhaabaa sana biyya alaatii fidee dhufe kana wajjin mootummaa wajjin irratti haasa'ee akkaataa itti qaama humna Oromoo biyya keessatti biyya bulchuu ta'uu danda'a sana waliigaltee yoo argame. Inni uummata keessa jiru kan uummata Oromooti. Yoo uummata Oromoo hiiksisuu barbaadan immoo uummata hundaa hiiksisuu barbaachisa. Uummanni Amaaraa hiikkachuu qaba, uummanni Tigree hiikkachuu qaba, uummanni Sumaalee hiikkachuu qaba, uummanni kun warra ollaa keenya bartaanillee kan uummata keenya fixee kun amma baqannaan meeqamooyyuu kun Wallaga keessatti ta'aa jiru isaanillee hiikkachuu qaban. Maaliif adda bilisummaa Oromoon haa hiikkatu jedhama? Kuni uummata Oromoo hiiksisuudha. Kanaafiyyuu amma biyyi walgahee nageenyi uumamutti adda bilisummaa Oromoo miti Oromoon tokkollee hiikkachuu qabu akkanan yaaduutti. Maaliif kuni nageenya Oromooti balleessuutti jira. Kuni uummata Oromoo ficcisiisuuf deemutti jira. Lammaffaa seenaa 1991 sanaa ofitti hin deebisnu. Uummanni Oromoo kana fudhata jedhee anis hin amanusi ofii kositti hin amanu uummanni Oromoos immoo kana kan fudhanne abdiin qaba. Tole baay'ee gaarii yaadannoo fi akkasumas immoo aangawoota mootummaa keessaatii kan sooshaal miidiyaa irratti waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu kan irratti kan duulan jiru. Mootummaan kun namoota isaan duukaa hojjetan gara aangawoota warra mootummaa kun akka isaan sooshaal miidiyaa irratti akka uummata hin goolleef maaliif mootummaan kun isaan irratti tarkaanfii hin fudhatu jettu sun? Wanti nama dhibu mootummaan kun mootummaa ijaaramaa mootummaa sirnaa fi seera qabu miti. Mootummaan kun ofii isaayyuu miila isaatiin lafa hin dhaabbanne. Mootummaa kana keessatti humna adda addaatu bifa adda addaatiin hojjechaa jira. Warri dantaan isaanii jalaatti tuqame karaa adda addaatiin hojjechaa jiru. Namoota qaban achi keessatti. Warri mootummaa kana keessa taa'ee honkora akkasii oofu kun wajjin akka isaan jiran hin beektu. Agartee warri mootummaa irra jiran amma fakkeessattuu warri muummichi ministeera biyya sanaa ta'e akkaataa itti nagaatiin wanti kun hundumtuu sonaan hojiirra oolu barbaada. Warri kaan immoo agartee akkaataa nagaan itti boora'u barbaadan. Isa kamtu maal barbaada? Isa kamtu maaliif kana barbaada sana namni beeku iyyuu hin jiru. Maaliif humna adda addaatu achi keessatti hojjechuutti jira jechuudha. Humna adda addaa kun inni kaan agartee warra wayyaanee kanatu hojjechiifachuu jira. Horii qabanii, namoota qabanii, namoota isaanii warra dur hojjechiifachaa turan har'as hojjechiifachaa jiru. Mootummaa kana keessas immoo akka agartee nageenyi dafee boora'ee waan barbaadan tokko argatan warri barbaadan jiru. Kanaafiyyuu eenyutu maal hojjechuutti jira, eenyutu isa kamiif hojjechuu jira hin beeknu. Karaa biraa warri kana afuufaa jiran keessattuu agartee warra humna nafxanyootaati. Humni nafxanyootaa maaliif kana gochuutti jiran? Yoo Oromoo wal rukutee dadhabe amma akka isaan yaadanitti TPLF dadhabde biyya isheetti galteetti ama warra humna Amaaraa kanatu dhufee biyya Oromoo kana qabataatti yaadaa jiru. Hin jiru kuni. TPLFis hin duune hin jirti. Politikaatiin duute malee militariitiin hin duune. Biyya ishee bilisoomfattee jirti. Biyya ishee nageenya eegsifachaa jirti. Gaafa Oromoon dadhabe isheenis dhuftee nu qabachuu barbaaddi. Amaarri agartee keessattuu Amaara hogga jennullee eeggachuu qabna. Humni nafxanyaa biyya keessatti of ijaaree mootummaatti akka duriitti biyya tokko alaabaa tokko afaan tokko isa sanatti warri deebi'uu barbaadanitu nageenya karaa danda'an hundaatiin kan booressaa jiran tokko isaani. Warri kun immoo nama nu keessaati qabu namni keenya maaliin hojjeta horiitiin hojjeta hin bitama bitamtoota guuteera nu keessa warri kun amma warri har'a agartee qabsoo kana fudhatee qabsoo kana nutu gaggeessuutti jira nutu asiin oofuutti jira jaani warra kaleessa ijoollee keenya ajjeesaa ture warri kaleessa ijoollee keenya hidhaa ture warra kaleessa farra uummata keenya hojjechaa ture. Warra kana keessa namoonni uf baranii dammaqanii uummata isaanii wajjin dhaabbachuu barbaadan jiraachuu danda'u. Kaan wadduma durii sana jira. Agartee jijjiiramni kan godhame hin jiru. Jijjiirama sirnaati kan barbaachisu. Jijjiiramni amma ammaatti godhamaa jiru jijjiirama namaati. Jijjiiramni namaa jijjiirama miti.
humni EPRDF har'as jira. Akkuma kaleessaa sana har'as jira. Uf qareetu biyya kana deebisee caccabsee bituuf deema malee inni amma gartee muummichi ministeeraa kun walitti dabalamnaa jedhee oofaa jiru kun yeroof kan hojjetudha malee dhugaatti kan inni hojjechuuf deemu ta'uusaa hin beeknu. Boru hojjetamoo hin hojjetuu hin beeknu. Garuu biyya sana keessatti immoo mootummaa jechuun tokko kuffiise tokko darbuudha. Kuni boru sin dhufaa har'as dhufuu danda'a. Gal kana kanallee dhufuu danda'a. Maaltu akka ta'uuf deemu hin beeknu. Agartee humni kuni akkama yaadan kanatti nagaatiin mootummaan dhaabbatee dimokiraasiin biyya sana keessatti hojjeta. Seenaa biyya sanaa keessattis takkaa hojjetee hin beeku. Ammas hojjechuuf hin deemu. Bara dargii Itoophiyaatti damee gaafa jalqabe sana akka kanatti deemaa ture. Namni tokko du'u namni tokko maan ta'u otoo dhiigni dhangala'iin Itoophiyaan kun gara fuulduraatti tarkaanfachuu dandeessi jedhetu jalqabe dargee. Yaa waa hunda harka isaatti galfatee yookaan humna argatu lafarraan waxaa'utti ka'e. Keessattuu bartoota lafarraatii fixe. Agartee ammasii akkuma kanatti deemaa jira. Har'a maal jechuu jira mootummaan sun. Yuunivarsiitii keessa galee barataan tokko waa'ee polotikaa haasa'uu hin danda'u. Hojjechuus hin danda'u, haasa'uus hin danda'u, waa'ee paartiis haasa'uu hin danda'u. Maal jechuudha kun? Akkamitti barataa ta'ee namni tokko yuunivarsiitii keessa ta'ee waa'ee uummata isaa, waa'ee biyya isaa dubbachuu hin danda'u. Barumsi isaa maa'inne gaafa yuunivarsiitii keessa galtee ati gaafa si kanatti dammatu, gaafa si kan iji kee banamu, gaafa sana ati waa'ee uummata kee, waa'ee biyya kee argitee hin dubbattu taanaani maal taate jechuudha. Qodaa taate jechuudha. Sammuu keessa haamsaniitu banni keessa si kaa'ani. Qodaa cufamu keessa si kaa'ani. So ati amma waan barate sanallee uummata keef dabarsitee kennuu hin dandeessu jechuudha. Yoom egaa ijoolleen kun gaafa yuunivarsiitii galanii, gaafa baratanii, gaafa arganii, gaafa dammaqanii uummata isaaniitti waa dubbachuu hin danda'an. Yoom dubbatu hin dubbatanii jechuudha. Afaan isaanii qabatanii jechuudha. Gara kanatti deemaa jira. Kun dimokiraasii miti ana kan argutti biyyichi gara sanatti deemaa jira. Gara fuulduraatti ta'uun booyyuu beekaa hin jirru. Kana ofumarratti ilaalu. Tole akkasumas akkuma agarru torbee lamaan darbe keessa daangaa gara Wallagga keessatti uummata keenya buqqaa ture. Uummati sabni adda biraa naannoo keenyatti jiru hidhatee jira. Uummati keenya garuu hidhatee hin jiru. Kanarraan kan ka'e uummatni namni suni qe'ee isaarraa buqqee kan iddoo dabalaatti godaane. Uummati kun gara fuulduraatti akka waan akkasii diinni ufee akka qe'ee isaarraa hin buqqisne maal gochuu qabda yookiin immoo maal kanarratti gorsa laachuuf barbaaddani? Rakkinni guddaan ammammaatti uummata keenya irra gahaa jiru. Amma inni karaa dhihaa kun haaraa reefu jalqabuutti jira. Karaa gujiitiin, karaa sumaaleetiin, gujiitiin geedoo fi gujii jidduu, karaa sumaaleetiin immoo naannoo daangaa harargeetiin, karaa daangaa baaleetiin, karaa booranaatiin uummanni keenya muxuxii kan lafarraa fixaa jiru. Humna bucuu xixiqqoo ta'anitu uummata keenya irratti of ijaaree fixaa jira. Eessaa dhufee kuni kana ta'e maaliif uummanni kun uummata guddoo, uummata bal'oo, uummata agartee silaa Afrikaayyuu gahuu danda'u maaliif dhumu hoo jenne agartee diina keenyatu warra kanaan uummata keenya irratti qopheesse, diina keenyatu warra kanaan hidhachiise. Warri kuni baratanii tireendii ta'anii, organaayizdi ta'anii, armid ta'anii warra qophaa'anii tu uummata keenya irratti bobba'aa jira. Warri kun amma inni karaa westiitiin ta'ame nammaa kun amma warri Benishaangul Gumuzii fi Benishaangul isaan jedhan kun uummata xiqqoo bara uummata bucuu uummata Oromoo uummanni Oromoo halkan tokkotti warra kanaa lafarraatti balleessee buluu danda'a. Humna amma uummata Oromoo hin qabani. Garuu maayin achi keessaa ammas akkuma karaa Sumaalee sana humna ijaaramee hidhatetu jira. Eeyyatu kana godhe wayyaaneetu tolche. Wayyaaneetu warra kanaan qopheessee kaa'ee jira. Iddoo biraatiin akkuma kana qopheessanii jiru bar karaa adda addaatiin akka kanatti qopheessanii jirani. Waa'ee maaliif wayyaaneen kana gochuutti jiranii jedhe maaliif biyya Oromoo keessatti honkorra akkasii akka inni dhalatu godhan. Yoo seentiraal gavarmentiin kun jabaatee hojjechuu dadhabe isaan biyya isaanii keessa nagaatiin jiraachuu danda'u. Yoo seentiraal gavarmentiin kun immoo jabaatee waa humna guddaa godhatee kan isaaniinis sodaachisu ta'e namoota isaanii warra kanaan dura hataa turan sana isaaniin qabaa horii isa saaman kana fidaa jedha isaaniin mana hidhaatti godha firdi isaanitti kenna kanaafiyyuu innis dadhabaa ta'uu qaba yookaan immoo diigamuu qaba. Kanaafiyyuu isaan biyya sana keessatti hunda kan diiguu danda'u Oromoodha.
agartee uummanni Oromoo diigame jennaan mootummaan biyya sana keessatti jiraachuu hin danda'u. Mootummaan dhaabbachuu hin danda'u. Hundee isaa diigaa jiran hundee isaa akka inni diigamu gochuuf immoo bakka uummanni Oromoo jirutti karaa daangaa Oromoon jiru irratti nageenya booressuudha. Kana irratti hojjechuu jirani. Kuni gahaa miti kuni waan hin taaneef immoo amma kun akkuma sila kaafne kana adda bilisummaa Oromoo illee hiikkachuu qaba jedhanii uummata Oromoo guutuutti waraana irratti oofuuf deemaa jiran. Warri kana godhanoo maa isaan warri kana fudhatanii ittiin deeman kunoo agartee Oromoon kun hundi isaa mataan isaa bal'aa banamee hin jiru. Inni kaan mataan isaatti xiqqoo yaada waanuma har'a nyaatee buluu fi waan har'a irraa argatu irraa laala malee gara fuulduraatti lolli kun waan inni fiduu danda'u badii inni fiduu danda'u hammeenya inni fiduu danda'u dhumaatii inni fiduu danda'u hin argu. Kanaafiyyuu agartee isa har'a nyaatee buluu irratti konsantiree godhaa jechuudha. Akkasuma kanarratti xiyyeeffateetu ilaala isa har'aa kana isa buriin ilaalan kanatu rakkina fidaa jira. Kanaafiyyuu uummanni keenya nageenya isaa eeggachuu barbaade hidhateetu ofirraa lola ofirraa loluu qaba. Agartee mootummaan kun irraa dhaabaa hin jiru irraa lolaa hin jiru irraa ittisaa hin jiru kanaafiyyuu kan uummanni Oromoo gochuu qabu ofirratti lolu ofirraa ittisuu qaba ofirraa ittisuu qaba hojiinsaa ofirraa ittisuu ofirraa loluudha kana gochuuf immoo keessattuu agartee humni qeerroo kun qeerroon biyya sana keessa ture har'a sinuma jira. Abdiin koo guddaadha. Qeerroon kun isa durii caalaayyuu dammaqanii hubatanii arguu qabanii kana uummata isaanii bukkee dhaabbatanii akkaataa itti uummanni Oromoo hin banne akkaataa itti uummanni Oromoo hin gubanne akkaataa itti uummanni Oromoo hin buqqaane gargaaranii irraati ittisuu qaban. Uummanni Oromoo ofirraa ittisuu qaba. Kanaafiyyuu humna ittisaa qabaachuu qaba jechuudha uummanni Oromoo. Humna ittisaa yoo qabaate ofirraa ittisuu abuma argatu safita. Han ollaasaa jiru hunduu safitaa jechuudha. Uummanni keenya baqataa mataa yaafaa jechuudha biyya isaa keessatti. Gaaffii gosa xumuraatti deemaa jira. Uummati keenya mana keessaatii hidhannoo illee hin qabu. Keessumaa eeboo akka ageenyutti akka isaan hin hidhanne gochaa jiru. Sabaaf sablammii adda biraa garuu mana keessaatii meeshaa guddaa qabu. Uummati Oromoo meeshaa kana akka isaan hidhatan maal yaadalattuu fi maal gorsituun? Naannoo uummanni biraa hidhatee halkaniif guyyaa haaduu uummata Oromoof qarachaa jirutti uummanni Oromoo filmaata biraan qabu. Ofiis hidhachuu malee waan danda'een ulees haa ta'u shimalas haa ta'u qawwees haa ta'u eeboos haa ta'u xiyyas haa ta'u waan qabuun uummanni Oromoos hidhatee ofirraa ittisuu qaba. Yoo uummanni Oromoo waan qabuun ofirraa hidhattisne dhumaatiin uummata Oromoo dhaabbachuu hin danda'u. Uummata Oromoo mootummaan dhufee hidhachiisu hin jiru. Humni alaa dhufee hidhachiisuu danda'u hin jiru. Ofiisaatiin of hidhachiisuu qaba. Meeshaa isaa qabuun ofirraa ittisuu qaba. Qawwee tokkollee yoo qabaate, eeboo tokkollee yoo qabaate, gurmuusaatu humna isaati. Gurmuutii wal duukaa ka'ee, tokkummaatii wal duukaa ka'ee diina kana obsuu danda'a. Diina kana hiikkachiisee hidhachuu danda'a. Tokko ta'ee ofirraa loluu kana beekuudha qaba uummanni keenya baqachuun waan hin ga'u. Amma eessaatti baqatta amma yoomiitti baqatta baqachuun hin ga'u ofirratti loluu qabna. Uummanni Oromoo naannessee kan ilaaluu qabu yoo ofirratti lolle yoo ofirraa ittisne lubbuun keenya dheeratamoo yoo baqannedha jala. Yoo baqate beelatu fixa, dhukkubatu fixa, yoo diinnis amma qaqqabe ari'eetu fixa, baqni nun baasu, baqni haa ga'u. Baqachuun haa ga'u ofirratti loluu qabna. Ani uummata Oromoof kaniin ani atti mul'atu kaniin jechuudha. Uummanni Oromoo waan ofirraa ittisu baqachuun isa baasuu jechaan jira. Tole jaalqannoo yaadannoo laataniif baay'ee galatooma. Egaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u yeroo gaarii qabaadhaa. Tole egaa siifis akkuma kanaa galatoomii waan ayyaana kana naa kenniteef asis galata guddaa argadhu nagaatti. Tolashii daawwattoota keenya akkuma agartanii uummatni kun akkuma jedhaa jiru uummati Oromoo bakka jirutti of hidhachiisuu qaba. Akkuma sabaaf sablammii adda biraa hidhatee uummata keenya qe'eerraa buqqisu kana ituu uummati keenya meeshaa gahaa qabaatee ofirratti lolee diina isarratti ufee akkas
qeesarra isa buqqisu kana ofirraatti ittisuu hin danda'a kan jedhu uummatni laatee anis karaa koo kanuman jedha uummatni Oromoo hidhatee waan qabuun ofirraatti ittisuu isa jiraata hidhannoon baay'ee nama tokko barbaachisaadha yoo hidhannoo qabaatan malee waa ofirraa orkuun hin danda'amu diinni namatti dhufee ofirraatti faccisuu hin danda'amu kanaaf jabaadhaati waan argattaniin of hidhachiisuun dirqama keessan isiniin jedha karaa koo xumureera waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u warri guyyaa isin bukkeetii warri immoo galgala ta'e immoo akka naannoo keenya kanatti immoo halkan gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha baay'ee galatoomaa.